Akkuma jirra nama yeroonni iddoo kanatti argamellee arginee wajjiniin dhaabannee haasaa turre. Oh my God. Man, the white glasses on. Yeah, I'm the man on the witness stand. Where you guys from? Ethiopia. Oh yeah? Yeah. Nagaan waaqayyo isiniif haa ta'u akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota Egeree Media. Siiqqee show irratti sagantaa laman qabadhee dhufe guyyaa har'aa. Du'a George Floyd ilaalchisee bakka inni itti koortiidhaaf dhiyaate tokko deemee sin agarsiisa. Akkasumallee iddoon itti ajjeefame suuraa isaa namoonni achi jiraatanii wantoota adda addaa ababaa shaamaa wantoota isaan kaka'anii ittiin yaadannoo isa yaadachuudhaaf godhan illee bakka sana deemeen isinitti agarsiisa. Turtiin keessan daawwannaan keessan Siiqqee show wajjin haa ta'u. Akkuma isin argaa jirtanii bakki dhaabadhee jiru kuni already mastaawotiidha. Mastaawoti isaa kana garuu muka gurraacha kanaan cufanii jiru. Muka gurraacha kanaan cufaniyyuu malee namoonni dhufanii wanta isaan keessa jiru yaada qabanii fiilingii isaanii tokko tokko asirratti barreessaa. Garuu namootni singara duubaasi argitan sun immoo jala deemaniiti kan isaan wantoota namoonni dhufanii barreessan kana kan isaan balleessanii. Baballeessaatti jiru kun barreeffamee ture garuu immoo already immoo balleeffameera jechaadha. Kana fakkaata amma immoo gara namoonni baay'atanii jiranii. Ethiopia. Oh yeah? Yeah. Yep. Kun akkuma barreeffama tokko tokko argitanii namoonni dhufanii dhaadannoo isaanii barreeffamaa mul'ifachaa jiru. Namichi kun eenyu maaliif ajjeefame iddoon itti ajjeefame istoora tokko seenee sigaaraa bitachuu seene istooricha yeroo inni istoora sana sigaaraa bitachuu seenu $20 tarkatti argame doolaarri sun immoo feekii ta'ee jechaadha. Achumaadhaan namtichi sigaaraa sana itti gurguruuf ture ijoollee yaangiidha. Ijoollee mucaa waggaa 18 yeroo inni doolaara feekii itti kennu doolaaricha fuudhee ilaalee mucichi akka doolaarri kun feekii ta'e bare manaajara isaatti himee kana gidduutti mucichillee kaffaluufiif yaalee ture kana gidduutti bakkeetii poolisiitti waaman. Kanuma ilaalchisee anis Siiqqee show irratti iddoon itti du'ellee namtichi kun illee bifi isaa maal akka fakkaatu hojjaan isaallee baay'ee dheeraadha. So kanuman qabadhee dhufe daawwannaan keessanii Siiqqee show wajjin haa ta'u guddaa galatooma. Bakki namni jiru kuni bakka itti dhimmi George Floyd ilaalamaa jirudha torban guutuu. Kun akka namni hin seenneef illee killaa dheeraa kanaanii axxaramee duubaa kaasee ammasitti makiinaa waraanaadhaan gara gajjallaa makiinaa waraanaa baay'eetu jira. Asiin illee makiinaa waraanaa baay'eetu jira. Akkasittiin eegamaa jiru jechaadha. Namoonni waa'ee isaadhaaf falmaa jiranii keessa jiru. Kana fakkaata kun immoo yeroo ammaa kana immoo gara iddootti George Floyd du'e dhannee isin daawwachiisnaa bakka isaa
footoo isaallee iddoo adda addaatti kaafamee jiru tokko tokkollee dhannee isinitti agarsiisna. Turtiin keessanii nu wajjiniin haa ta'u. Guddaa galatoomaa. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya bakki amma dhaabachaa jiru kuni bakka itti George Floyd ajjeefamedha. Kunoo namoonni gaadhaadhannoo adda addaa barreeffatanii jiru. Akkuma argaa jirtanii. Kunoo akkuma dugda duuba kootti argitanii suuraan George Floyd kana fakkaata. Namoonni illee shaamaa adda addaa qopheeffatanii akkasumallee abaabolee gosa adda addaa fidanii suuraa isaa jala kakka'anii jiru. Nagaafaa mul'isu, kan jaalala mul'isu, ababoota gosa adda addaatu jira. Namoonni fidanii dhuma ka'anii yaadannoo isaadhaafi. Kaafuddiin isinillee viidiyoo tokko tokko irraati argitan kana fakkaata ture. Yeah. Where? Right here? Right where you stand. As it did where? Right here? Did you watch the trial the other day? Yeah. I'm the man in the trial. Oh, you are? Yeah, I'm the man in the trial. Oh my I'm the man God. with the white glasses on. Yeah, I'm the man on the witness stand. My name is Charles McNeil. I watched him die. That's Okay. me. Yeah. So you were on TV, right? Yeah. I played. Yeah. I was there the whole time. I remember you wore glasses. Yeah. I On watched him TV. die. Yeah. Charlie. Watched everything happen to him. Charlie is always around here. Yeah. So you work around here? I work on 42nd Hiawassee and 39th and Nickel. I run 2 car washes, wash me car wash. Okay. So I was on my way to my job that day. And I just happened to turn the corner, see the police and with the black man, so I'm automatically gonna pull over. That's just how I am. Hordoftoota fi daawwattoota Egeree Media Siiqqee shawuu irratti sagantaan qabadhee dhufe kun ammas itti fufee jira. Etuun dhuman isin daawwachiisaa jiru. Namichi tokko dhufe gaafa inni du'e asin jira jedhee namichi isin amma argitanii ija kooniin arge yeroo inni du'e jedhe kunoo tiishartii diimaa uffatanii jiru. Yaa hordoftoota fi dhaggeeffattoota Egeree Media Siiqqee shawuu irratti sagantaan irra isiniif qabannee dhiyaannee dhimma George Floyd irrattidha. George Floyd yeroo darbee akkuma iddoo adda addaatti dhagaa turtanii TV bakka hundumaa irratti darbaa ture. Namni biyya lafaarra waa'ee George Floyd hin beekne illee hin jiru. Amma akkuma beektanii tiraayilii irra jira. Bakka kana bakka inni itti daqiiqaa 9 fi tuqaa 2 kan namni namichi poolisiin adiin suni jilba isaarra morma isaarra ejjetee akka inni du'u isa taasise. Akkuma carraa nama yeroo inni du'u iddoo kanatti argame illee arginee wajjiniin dhaabannee haasa'aa turre. Kana fakkaata jechuudha. Haalli jireenya gurraachota biyya kana keessaa kana fakkaachaa jira. Kanaaf amma danda'ametti gurraacha mataan jirrutti biyya Ameerikaa kana keessatti of eeggannaa gochuun illee baay'ee barbaachisaa akka ta'e nutti mul'ata. Galatooma walumaan daawwanna.
Egaa daawwattootaa fi hordoftoota Egeree Media Siiqqee irratti sagantaan irra qabadhee dhufe kana fakkaata. Sagantaa biraatiin amma walitti deebinutti nagaadhaanii dhuftura.